jira bitaamir galaalatu tunurra jira adha ijoolleen oromoo doktoroonni profesoroonni waa'ee nageenya kan baratti ijoollee meeqatu jira waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi bu haa mari'annu tooftaa biraa haa uummannu tooftaa tolee galluun maaltu jira tooftaa namatti tolee galla jennu koottaa galaa nun baafne kun bar kana wayyaani itti fayyadamtee jirti amma maali tooftaa walii galuu afaan tokko dubbanna obboleessatu achi jira obboleettitu achi jira obboleessatu miidhamaa jira obboleettitu miidhamaa jira yoo tana goone hoo oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha gonkumaa oromoo harkaa eessattuu sossootu yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seena walii galtee dhabuun keenya kun bada oromoo walii haa galu yaboo waaqa laala yaboo lafa laala oromoo walii haa galu tana lallaba galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waare nagaa nageenyi haa ititu nageenyi haa bu'u nageenyi haa ititu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenya gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala oromoo nagaa buufnu oromoo nagaa buufnu oromoo nagaa haa buufnu nageenyi waan guddaadha nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati oromoo nagaa haa buufnu oromoo har'a nu abbaa biyyaati nagaa haa lallabnu fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu fuula fi qalbii keenya gara nagaa yaada keenya gara nagaa haa deeffannu nagaa afaan teknoolojii appilikeeshiniiwwan amma jiranii kan taasisuu keessatti kompiitarri afaan oromoo akka beeku akka dubbisu akka hubatu qaama biraanis waa'ee afaan kana tiraansileeshiniidhaan salphaatti akka argatu hojii bal'aan gama ijaaramaatiinis gama dhuunfaatiinis yaalii guddaan taasifamee jira akka dhaabbileen afaan kun afaan teknoolojii afaan saayinsii akka ta'u tarkaanfiiwwan karaa dhaabbilee barnoota olaanaatiin fudhataman kun waan salphaatti kan ilaalamu miti. Afaan oromoo afaanota kanneen biroo faana yeroo wal bira qabamuu fi dorgomaa akka ta'uuf hojiileen gama kanaan jiran xiyyeeffannoo barbaadu kan jedhan obbo Olaanaan hubannoon teknoolojii Google irratti namoonni qabanis yeroodhaa gara yerootti guddachuu akka qabus dubbatu. Hanga sadarkaa PhD'tti geessisuun yuunivarsiitiiwwan naannoo keenyaa afaan kan dipaartimentiitti bananii muummee sadarkaa muummeetti guddisanii barattoota barsiisu. Hanga sanattiin qo'annoo gaggeessuun ittiin qorannoo gaggeessu. Kanaan dura otuu Google Translation hin jalqabimin jiruuf har'a hubannoon idila addunyaatti jiru garaagara. Sababiin isaa maaliif? Waa'ee gadaanammii asitti ilaalee Google Translation irraa salphaatti gara afaan ofii beekuutti jijjiirrata. Afaanota addunyaa kana keessatti salphaatti nuuf ga'a. Duudhaan keenya, eenyummaan keenya, safuun keenya sansaki keenya afaan kana wajjin wal qabate waan deemuuf afaanni iddoo guddaa aadaa beeksisuu keessatti akka qabu ce'umsa aadaatiifis gahee guddaa akka qabu teknooloojiin afaan fudhata afaan immoo aadaa baatee deemaa jechuudha kanaaf communicationin afaan gubbaa jiru aadaan akka guddatu hayyoonni damee kanarratti qorannoo gaggeessaa jiran hayyoonni gama teknooloojiitti ceessuudhaaf gahee guddaa taphataa jiran baay'ee hojii afaan kana akka saffisiisu gochisiisanii jiru jechaadha. Barsiisaa afaan oromoo fi fookiloorii akkasuma barnoota isaanii PhD Yuunivarsiitii Finfinnee irraa hordofaa kan jiran barsiisaa Adaanee Addunyaa fayyadama teknoolojii Googleetiin hojiileen afaan oromoo jalqabbii irra jiran kan jajjabeeffamuu qabu akka ta'an kaasaniiru. Afaan oromootiin namni yeroo waa qoratu afaan oromoo duwwaa dubbisa jechuu miti. Afaanota garaagaraa dubbisa. Afaanota garaagaraa irraa dubbisu sana immoo madda sana salphaadhaan gara afaan oromootti tiraansleet godhee yookaan immoo jijjiirratee ragaa isaa ittiin utubatee yookaan immoo barruu qorannoo godhatee itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Maaliif afaan biraa amma salphaadhaan galmee jechoota maal gangalchuusu barbaada. Yeroo illee sii qusata afaan irraa wannoo jettu sanallee waan biraa yookaan immoo galmee jechoota kanneen kana of jalaan deemuu iddoon taane bifa salphaatiin yeroo isaanillee ni qusataa fi rakkoo afaanii isaa mudatullee ni furaa fi hiikkaan jechoota afaan oromoo ammoo bal'inaan Google irratti osoo fe'amee barbaachisummaan inni qabu daran guddaa ta'uus eeraniiru. Afaan oromoo Google irratti bal'inaan odoo jijjiirame wanni kana dura jijjiirame bakka baay'eetti rakkina qabaachuu danda'a namoonni isa qeequ suni namni gaafa waan tokko gaafa hojjettu dhibba qulqulluu hojjetta jechuun deebi'eellee yeroo itti sirratu ni jiraata waan ta'eef edishinii mataa isaatti qabanii ni qaba waan ta'eef sanaaf tartiiba sanaa bira hamma geenyutti amma garuu hojiin bal'inaan Google irratti fudhatamee amma sadarkaan isaa akka ol ka'u gochuu irratti qaamonni sadarkaan jiran dhaabbileen sadarkaadhaan jiran dhaabbilee amantiisa ta'u kan dhuunfaas ta'u kan mootummaas ta'u kamiyyuu deeggarsaan bira dhaabbatanii. Talaalliin daa'immaniif kennamu karaa afaanii fi lilmeen yoo ta'u yeroo isaan itti kennamanis garaagarummaa kan qabudha. Dabalataan viitaamin A daa'immaniif baatii 6 irraa jalqabee hanga waggaa 5tti baatii 6 ni kennama. Kanaaf daa'imman tokkoon talaallii jalqabee addaan kutuu osoo hin taane talaalliiwwan kanneen hanga xumuraatti fudhachuun dirqama akka ta'e ogeessonni fayyaa dubbatu dhimma irratti taliilee tureera waan qindeeffate qabdi.
caasaan qaama daa'immanii hedduun bilchina waan hin qabneef akkasumas dandeettiin dhukkuba ofirraa dhorkuu isaanii dadhabaadha. Daa'immanis sababa qaamni farra alagaa qaama isaanii irraa dhorkuu dadhabaa ta'eef dhukkuboota daddarboo ta'an baay'eef saaxilamu. Jarmiiwwan adda addaa kanneen akka baakteeriyaa, vaayirasii fi maxxantuuwwan gara qaama daa'imman kanaa karaa garaagaraa seenuun dhibeef isaan saaxiluu danda'a. Biyya Itoophiyaa keessattis talaalliin dhibeewwan daddarboo tokko tokko sababa jarmootaatiin dhufan ittisuuf bara 1980 irraa eegalee kennamaa jira. Daa'immanis talaalchisuun aadeffatamaa jira jedhu Biiroo Fayyaa Oromiyaatti ogeessi fayyaa talaallii obbo Phaawulos Saamu'eel. Talaalli yeroo jennu qaama dhibee fidu yookaan amma baakteeriyaa yookaan jarmii yookaan vaayirasii dhibee adda addaa fiduu danda'u irraa paartiin yookaan amma wanti fuudhameeti qophaa laaboraatoorii keessatti qophaa'ee bifa lamaan qophaa'a. Tokko kan live attenuated jechuun vaayirasiin ta'ee garuu akka miidhaa hin geessine akka balaa hin geessine ta'ame vaayirasichi yookaan baakteeriyaan akkasitti qophaa'a. Inni biraa immoo weekend kan ta'e yookaan immoo ajjeesuudhaan baakteeriyaa sana ajjeesuudhaan talaalliin bifa sanaan kan qophaa'u ta'a jechuudha. Talaalliin hojiin inni guddaa kan talaallii dhibee ittisuudha. Qaamni keenya uumamaan dhibee ittisuu danda'a. Akkasumas immoo talaallii irraa kan ka'e yookaan immoo talaallii qaamni keenya talaallii argachuu irraa kan ka'e immoo akkasumas dhibeewwan adda addaa ittisuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf hojiin inni guddaa talaallii keenya talaallii daa'immanii yeroo fudhannu daa'immaniidhaaf bifa limmootinaa ta'uu afaaniin haa ta'uu bifa adda addaatiin ni kennama. Daa'ima sana yookaan qaamni daa'ima sanaa waa'ee dhukkuba sanaa dursee akka beeku dhukkubni kun maal akka ta'e yookaan immoo miidhaa osoo hin geessisin dura qaamni daa'ima sana waa'ee dhukkuba sana yoo sirriitti beekee yoo sirriitti hubate kallattiidhaan gara fuulduraatti yookaan immoo daa'imni yeroo guddachaa deemu akka tasaa dhibee sanaan carraan qabamu yoo jiraate qaamni daa'ima sana already duraan waa'ee dhukkuba sanaa wajjin hubannoo yookaan immoo beekumsa yookaan immoo dursee waan qophaa'uu fi dhibeen sun yeroo dhufu daa'imni sun dhibee sana irraa ittisuu ni danda'a jechuudha. Talaalliin dhibeen sababa jarmoota garaagaraa irraa dhufan akka qaama namaa hin humneef kan kennamudha. Talaalliin kan kennamus qaama jarmootaa fayyaa isaanii yookaan caasaa qaama isaanii kennuun qaamni namaa farra qaama alagaa jarmii sanaaf of qopheessee akka taa'uuf kan gargaarudha. Kana jechuun jarmichi qorannoo baay'ee keessa darbee yommuu namaaf kennamu qaamni namaa farra qaama alagaa kana qopheessuun gara fuulduraatti jarmooliin akka baakteeriyaa fi vaayirasii qaama namaa keessa seenanis salphaatti qaamarraa luluun rakkoo fayyaatiif akka hin saaxilamne godha. Gama biraatiin talaalliin farra qaama alagaa qaama namaarraa lulus kallattiin ni kennama. Talaalliin dhukkuboota bebbeekamoo kanneen akka daranyoo sombaa yookaan TB, pooliyoo, garaa kaasaa, infekshinii sombaa, vaayirasii tiruu fi gifira fa'aa daa'imman irraa luluu keessatti gahee guddaa taphata. Kanaaf daa'imni tokko talaalliiwwan kanneen fudhachuun dirqama jedhu Biiroo Fayyaa Oromiyaatti ogeessi fayyaa talaallii obbo Phaawulos Saamu'eel. Daa'imni tokko osoo hin talaalli yookaan dhibeen daa'ima sana osoo hin qaqqabin yookaan hin qabamin dura ittisuun ni danda'ama. Sirriitti sagantaa isaan akka dhalate kaaseeti yeroo adda addaatti wantoonni adda addaa ni kennamu talaalliiwwan gosa adda addaa ni kennamu hanga dhumaatti ogeessa fayyaa yookaan dhaabbilee fayyaa bira deemuudhaan talaallii fudhachuudhaan daa'imni ittisamuu ni danda'a. Kun qorannoodhaanis kan bira gameedha nutis akka naannoo keenyatti ilaaluu dandeenya. Daa'imni talaallii fudhatee fi hin fudhanne carraan qabamuu isaanii wal fakkaata wal qixa miti. Kan hin qabne kan talaallii hin fudhanne carraan dhibee qabamu kanaafuu ittisuu keessatti gaheen talaallii baay'ee olaanaa waan ta'eef hawaasni kana beekee talaallii kana fudhachuu qaba. Sababa adda addaatiin namni fakkeenyaaf iddoo adda addaatti deemee sagantaa adda addaatti qabame yookaan immoo sababa adda addaatiin talaalliin yeroo isaa kennamuu qabu yoo hin fudhannees deemuu qaba. Istiil jechuudha silas kaasee jira. Kanaafuu istiil deemee yoo bira darbees deemee talaallii sana fudhachuu qaba. Kan biraa talaallii fudhachuun daa'ima sana qofa osoo hin ta'in hawaasa naannoo sana jiraniifis ittisuu ni danda'a jechuudha. Daa'imni tokko yoo talaallii fudhate daa'ima naannoo sana jiru ittisuu keessattis gaheen talaallii baay'ee olaanaadha. Kanaafuu talaallii kana argachuu keessatti talaalliin kennamuu isaa inshuruu gochuu kan nama mirkaneessuun baay'ee barbaachisaadha. Egeree jenereeshinii kan jedhu ittisuu keessattis talaalliin gahee olaanaa qaba.